السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رجال بلايين يا جرات كنتين الميجا أبامو روبيانا جيتي هنجرا زبدة المسني كنكرتي شراء أمري جرا كنكرتي يروبوني تأسني كديبي واو ديبي لفيزرا كنا كمامي كان روبياني سنتين نيانجا يونا akkasuma illee kunootiin walumatti naqeen jiran bakka tokkotti isinitti nama maqaa isaa warri nyaata hojjetan ni beektu. Inni gubbaa jiru kun filfilma jiruus jedhama. Maankaa tokko daakuu qullubbii maankaa tokko daakuu shunkurtii maankaa tokko filfila sod maankaa tokko kammoonii maankaa tokko daakuu isaatii kizbaraa daakuu isaa maankaa tokko akkasumallee ni barbarree isa gubu xirefee fi kolofaa kan jedhamu biyya keenyatti xirefee sanarraa immoo maankaa tokko kolofaa raayis maankaa tokko hanga kana walitti naqee jira soofidalleeni jirfaa matuun yookaan daakamaa isaa maankaa tokko kana hunda waliin naqee jira bakka takkatti jechaadha. Akkasumallee maajiin toomaati booda irratti naqaa amma timaatimii muree jira. Timaatimiin kun kan manaati gibbii keessaa kan ba'edha. Inshaallah amma kuna shunkurtiin kiyyallee bunni ta'ee jira kuna. Akkasuma timaatimii kan naqadha. Iddoo eenyuun barbaadu jechaadha rubiyaan naashif jechuun eenyuusaa kan bishaan of keessaa hin qabne. Innaa bakkuma takkatti naqaa jaa'izan hojjedhara rubiyaan akkaataa itti qulqulleeffamu yuutuuba kiyya jala seentanii akkaataa itti rubiyaana qulqulleessan itti jala ilaaluu ni dandeessu. Har'a garuu jaa'iza kan qophaa'een hojjedhaa jechaadha. Pileelistii kiyya jala jira barreeffama akkaataa nyaata itti qopheessanu gosa waa barbaadan ishee jalatti barraa'ee pileelistii jala seentanii asi jala argachuu dandeessu jechaadha. Annaa qimamis bakkuma tokkotti naqee jira noloo imantii hedduu taabii yookaan dadhabbiin barbaadu kizbaraa mureenaan itti naqisan itti deebi'a. Waaw deebi'ee dhufee jira kunoo. Akkasumallee maajiin xoomaatimiidha kuni maankaa lamaaf qixxee kun immoo kizbaraadha. Kizbaraa muree jira. Nurtaa emamee hedduu qaba waan ta'eef bakka tokkotti nama eegalamte. Bishaan ittiin nammoo rubiyaanii booda giseen itti naqusnitti argisiisa. ይኸው ሌላን ሊያስተምር ነው። akkasi maashaallah akkatti akka baasanu yuutuuba kiyya jala seenaadhaan kun hojiitu baasaa jirarra ጓደኛዬ ko እና ይሄን ለኢትዮጵያ እንልካለን ሰርተን ጥብሱን ከሳምቡሳ አይሆንም አይጣፍጥም ከሳምቡሳ akkasitti keessaa waan qalloo wayitu keessaa ba'a garuu guutuu isaa qulqulleessaa hin jirru irra akkasii ishiitti argisiisaa jira akkaataa itti keessaa baasanu maasitti nafaman yookaan isaanis deemuun ni mala. Innaa akkasii maashaallah jedhaani maashaallah balu laayilaa xabbaa kaalittoon no innaa isaa eenyuun geebaatiin kona jalaa gubate akkasitti wal gargaaraa hojjetaa jirraan siniin jedha maashaallah jedha kun geemaata baafnee jakasitti waaw kun qulqulleessitee laayilaa ni jaba baasa argitanii akkatti jaba baasa akkasitti warra Itoophiyaa jiruuf ergatan akkatti jaba baasa. Innaa kaan kana guutuu irraa qulqulleessina har'a qulqullatu isaanii qulqulleessu bakka kana waan qalloo amma dainaan baafte bichaadha baafne loomiidhaaf kalee miiqine
Akkasi kaama dur gaafa dura dhufunan sodaadha ture yoo amma waa takka irraa sodaachuu dhiisee jira argitanii. Sodaan nu keessaa baddee isiniin jedha yaati. Akkasi naa qodallaatti sila hojjedhee kun qopheessee xibsi doome saraa akka xibsiitti sana bishaan keessa naqee akkatti hojjenna. Min kuno xibsinu daqiiqaa 5 malee irraan tursiifamu maaliifi sirriitti bilchaachuun barbaachisu. Eenyuusaa bilchaatee jira soosicha waan ta'eef. Akkasitti hojjetu Robiyaanaa xibsiisaa kunuun soosiisaa waliin yaa sadaa. Kadijaanis ni nyaatti jedhanii nyaadhu lama. Soogiddi isaa duraan hin laaleenye isaa keessatti namni gariin kan nyaatu sun duraan nyaadhu malee. As gabbiyaa qayyiri illee kataachuun tunu. Kataachunna kadhaa lokku shibbatinna. Akkasi. Waaw. Kun akkasitti hojjennee baafne daqiiqaa hedduu abidda irraan tursiifnee dafeen keessaa baase.